Jalala nabata sindadda benjane. Hallelujah. Akkam jirtu obboloonni hundi keessaniyyuu har'as nagaan sinitti Pastor Fakadu Ayyele Waldaa Oromoo Church of God Prophecy keessa. Hallelujah. 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 Gooftaa guddaa galateeffannaa gara sagalee Waaqayyootti dhiyaannaa guyyaa har'aa immoo Waaqa keenya waaqeffannaa. Hallelujah. Tadaf male yanama aramiti halalas nafite dan tako bastigati akike na fejure kangara na fukubo ke kanani onabe simfida jetayabu Akike na fenue Enyulle Kangara na fukubo Ke kanani onabe Simfida jetayabu Chanu chupe Kastabdiko Kanke danome Jiramanako Kamdur sahibe Kamiti asa Olaman ke gufta Nanuke mopsa Jalale ke tu Sammu godarbe Jecha se ipsuni Barbade labe Jalale ke tu Sammu godarbe Jecha se ipsuni Barbade labe Jalale ke tu Hallelujah. Sammu godarbe Jecha sipsune barbade labe Jalala ke tu sammu godarbe Jecha sipsune barbade labe Jalala ke tu sammu godarbe Jecha sipsune barbade labe Holy Kate Toragale. Kinde se mufiane jecha sifta undava Onne to rafini de opsana do gange Jecha de sujrare vanura jalake Argano Keti Mania. Yes. Enyulle. Direko vivate. Sifiye kanifa femi dafka ke gula kaba
dhugaadha, dhugaadha, dhugaadha. Isa galuuf. Kanaafuu gaa. Seenaadhaan olmaan guyyaa guyyaa godaannisaa Ibanta koo waan dooroo si garaan ibsa Yaadannoo koo iddoo guddaa qabdaan sammuu koraa Sinda gadhuu siinan darbee dhufee muumeera Burqaana gaakoo Burqaana gaakoo Burqaana gaakoo Ulfaata baakoo Burqaana gaakoo Burqaana gaakoo Burqaana gaakoo ulfaata baakoo. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bayyaan nadheen malee jecha keen madaamu'aa utuu sin taanee gooftaa namarraa amantaa dhimma koobsitu duulee hanga du'aa tiriiree raganaa dhaabachuu keefi biyyi ragaa miteeree dhimma koobsitu duulee Dhimma koobsitu duulee Dadiinaat diriiree diriiree diriiree. Burqaana gaakoo Burqaana gaakoo Burqaana gaakoo ulfaata baakoo. Burqaana gaakoo Burqaana gaakoo Burqaana gaakoo ulfaata baakoo. Amen. Amen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u, gooftaa guddaa galateeffannaa. Isa malee maal qabna? Inni nuuf gaariidha. Inni gargaaraa keenya, inni tiksee keenya, inni nu gammachiisa. Katiisaa inni nu kaffalee dubbannee odeessine fixuu hin dandeenyu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa akkuma isiniin jedhee amma waaqeffanneerraa sagalee Waaqayyoo immoo walii wajjin dhageenyaa jechaadha. Garaa keenya, yaada keenya, qalbii keenya gara gooftaatti deeffachuudhaan har'a immoo gooftaan sagalee isaarraa waan nutti dubbatu dhaggeeffachuuf hin dhufnaa jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jalqaba ani isinittuu barbaadu gooftaan har'a ani irratti dubbachuu barbaadu yeroo hundaa Waaqayyo sagalee qaba. Kan beeknu nutti dubbata, kan hin beeknes nu barsiisa, kan irraanfanne nu yaadachiisa jechaadha. Maaliif yeroo yerootti nuti waan baay'ee keessa ijaa dabarruuf sagalee Waaqayyo nu wajjiniin yeroo hundaa ta'uun isaaf ta'a. Wanta baay'ee keessa dabarra yeroon isiniin jedhu kan nuti tolu, kan nuti hin tolle, kan dhukkubsu, kan boqonnaa nuun laanne, kan hirriba nuun laanne, wanta baay'ee keessa ijaa darbinu garuu gara sagalee Waaqayyootti yaadni keenyaaf qalbiin keenya yeroo deebi'u hin gammanna. Maaliif kan isi caalhomtuu hin jiruuti. Har'a sagalee Waaqayyoo keessaa si wajjiniin dubbachuu kanan dura waan baay'ee dubbanneerra torban darban keessa yeroo yerootti. Har'a immoo maal inni gatiidhaan bitamuu kan jedhu Ingiliffaadhaan redemption isa jedhani, Amaariffaadhaan mawaajet isa jedhu. Maa inni gatiidhaan bitamuun kun gatiin kaffalamee, gatiin kennamee, hurrii ba'uun, hiikamuun, bilisummaa argachuu jechuun maa jechuudha kan jedhu isarratti haasofna. Yeroo akkas jedhu sagaleen isaa bal'aa ijaan ta'eef wanta waan baay'ee tuttuquu nan danda'a. Haa ta'uyyuu malee sagalee Waaqayyoo maal akka jedhu yeroo ilaallu waa'ee
gatiidhaan bitamuu kana gatiin nu kaffalame nummoo hidhaa keessa jirru yookiis waanjoo nurra jirru sanarraa hiikamne ba'u kan jedhu kun maa inni kan jedhu sagalee Waaqayyoo keessatti ilaalla jechaadha. Isa dura garuu macaafa Isaayyaas boqonnaa raajii Isaayyaas boqonnaa 43 lakkoofsa 18 qabne walii wajjiniin ilaalla jechaadha. Maal jedha? Kanaafis Waaqayyoo isa durii hin yaadatinaa wanta darbes yaada keessanitti yaadni keessan hin dhiphachuun isarra hin jiru jechuudha. Yaada keessan hin hidhinaa. Yaada keessan hin hidhinaa. Kunoo ani wanta haaraa nan godhaa jedha. Sorry, isarra deebi'ee dubbadheef. Kunoo ani wanta haaraa nan godhaa. Inni ammayyuu as ba'utti jira. Isin hin argitanii. Ani lafa onaa keessa karaa nan baasaa, lafa duwwaa keessas bishaanota nan yaasaa jedhee dubbata. Kana naa xiyyeeffadha sirriitti. Kunoo ani wanta haaraa nan godhaa. Ani inni ammayyuu as ba'utti jira. Isin hin argitanii. Ani lafa onaa keessa karaa nan baasa. Lafa onaa keessa maalan godhaa? Karaa nan baasa. Lafa duwwaa keessas bishaanota nan yaasa. Lafa duwwaa keessa bishaan yaadu. Lafa duwwaa jecha lafa dhagaarraa bishaan yaa'u. Garuu Waaqayyo gochuu hin danda'a. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ani saba koo warra ani fo'adhe jedha. Saba koo warra ani fo'adhe obaasuudhaaf lafa onaa keessaa bishaan burqisiise laga lafa duwwaa keessas bishaan waanan yaasee fi bineensonni caakkaa ulfina anaaf hin kennu. Waangoonii fi guchiiwwan na galateeffatu jedhe dubbata. Waaqayyo gaafa nu yaadu, gaafa nutti deemu, gaafa nutti araaramu eebbi nu duwwaaf otoo hin ta'in uumaa hundumaaf iyyuu akka ta'u nu agarsiisa asirratti. Kanaaf Waaqayyo waan haaraa nan godha. Akkamitti akka godhu egaa yeroo kana ilaallu maal akka ilaaltan barbaadeeni Waaqayyo waan haaraa gochuudhaan nu fayyise. Isa gadi fageessine ilaalla. Kanaafis Waaqayyo gatiidhaan bitamuu mo'awaa jedhe kan jedhu bara jireenyaatti gara bara jireenya keenyatti yoo yaadnu wanta kana yoo itti yaadu barbaanne gatii bitamu or redemption isa jedhu kanarratti yoo xiyyeeffanne ilaalle maal jechuudha yoo jettani wanta gatiidhaan qabame gara kamitti akka deemu os wanta tokko jala ba'uu kan dadhabe jechaadha. Gatiin irra taa'ee ittis immoo maxxanee gatiinsaa kan irra taa'e sana gatiin sunoo koffalame malee irraa ka'uu hin danda'u kan jedhu ragaa yoo kan asirratti ilaaluu dandeenyu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maaliif kana jettaa yoo jettanii bara ammaa kana jireenya namaa keessatti bara jireenya namni jiraatu kana keessatti du'es du'a booddees wanta nama isinitti dubbachuu jiru kuni yeroo baay'ee namoonni irratti walii galanii duunee du'a booddee jireenyi jiraai jedhanii gaafatu yeroo hundaa.
Maaliifi namoonni biyya lafaa jireenyi isuma biyya kana jiraannu isaanitti fakkaateetu isuma biyya kana keessa jiraannu bichaa dhuguu nyaachuu bashannanuu akkas kana duwwaa isaanitti fakkaata jireenya. Garuu sagalee Waaqayyoo du'a booddee jireenyi akka jiru nutti dubbata. Nu barsiisa karaa baay'ee. Keessuma keessaa macaafa qulqulluu yeroo dubbistanii sagalee Waaqayyoo yeroo dhageessanii waa'ee kanaati kan dubbatu. Kanaaf har'a maal nutti himaa jechuu dandeessu. Waan isinitti himuu barbaadu du'a booddee jireenyi jira. Garuu akkamitti jiraan kan jedhu yaaduun nuuf ta'a. Kanaafi gatiin nuu kaffalamee gatiin eeginuu kaffalamee booddee kan fayyine maalidha kan jedhu yeroo laallu karaa baay'ee dhagaa theologically karaa mana macaafa qulqulluu barumsaan namoonni maal jedhu waa'ee kanaa yeroo raadanii eekkaasaa fayyina keessatti jedhu fayyina keessatti waan fayyinaaf barbaachisu sana keessatti gatii kaffaluudhaan bilisummaa ba'u jechuun isa guddaa iddoo guddaa qabaa. Iddoo guddaa qabaa. Kanaafuu kana jechuun bal'inaan yoo yaanne maal jechuudha? Bal'inaan yoo yaanne cubburraa hiikamuu jechuudha. Cubbuun garba nu godhe garuu gatiin kaffalameetu immoo cubburraa nuti maal taane hiikamne jechaadha. Cubburraa hiikamuu jechuun mataa isaatti maal of keessaa qabaa? Gatii kaffalanii hurri ba'u jechuudha. Maaliif? Itti fufna. Kuni hiikaa isaati gaa. Hiikaa isaati. Itti aansinee immoo yeroo laallu sagalee Waaqayyoo keessatti Phaawulos kan jedhamu macaafa qulqulluu kan barsiisu iddoo baay'eetti akka iddu galeessaa godhateetu gatiin bitamuudha jedhee dubbata yeroo baay'ee. Gatiin bitamneerra, gatiin bitamtanittu, gatiin sinitti ba'eera, kaffaltiin sinitti ba'eera jedhee dubbata iddoo baay'eetti. Sana jechuun samaa inni Gooftaa Yesus Kiristoos fannoo irratti ol ba'ee nuuf fannootti dirame du'e dhagna isaa keessa harka isaa, mataa isaa, miilla isaa, cinaacha isaa keessa dhiigni dhangala'e. Dhagni isaa keessa dhiigatu burqe. Maaliif? Cubbuu namaa kana kaffaluuf. Cubbuun gara eessaatti nama geessa? Kara du'aatti nama geessa. Gatii cubbuun kaffalamuun irra jira. Gatiin cubbuu hin kaffalamu taanaan fayyuun hin jiru. Gatiin cubbuu immoo jedha sagalee Waaqayyoo Roomee boqonnaa 3 lakkoofsa 24 irratti. Gatiin cubbuu yookis damoozni isaa jedha. Mindaa ani kaffalamuuf jecha du'a jedha. Kanaaf Yesus Kiristoos gatii du'aa kaffale jennee yeroo odeessinu gatiin kaffalamu or redemption, redeem kan jedhu nu agarsiisa. Egaa hiikkaan karaa biraa immoo Ingiliffaadhaanii maal jedhamu? Waa tokko bituu jechuudha. Purchase isa jedha. Bituu jechuudha. Waa tokko gatii baasanii hiikuu jechaadha. Abbaanii suuqii abbaanii achi keessaa gurguru gatii isaa irra kaa'eera. Gatii sana namichi suni kaffalee qodaa sana yeroo fudhatu hin bitate jechaadha. Akkasuma bituu jechuudha. Ingiliffaadhaan yeroo hiikannu redemption yookis gatii kaffaluu jechuun bituu jechuudha. Innaa kakuu moofaa keessatti iyyuu immoo seera
bahuu keessatti boqonnaa 21 lakkoofsa 8tti namoonni yoo warra isaan tajaajilan warra isaaniif tajaajilan sanaaf gatii akka kaffashiisan achirraan gatiin kaffalama. Innis maal jedhama? Gatiin bituu jedhamee dubbatama karaa kakuu moofaa jechaadha. Kakuu haaraa keessatti maal jennee fudhanne jechuudha. Kakuu haaraa keessatti immoo bal'inaan kan edgan waan lama of keessaa qaba. Tokkoffaa hurrii ba'uudha. Maalirraa? Cubburraa. Inni kabiraa immoo boojii qabamanii nam tokko booji'amee booji'uu beektu. Booji'amuu. Namni yoo boojii isa boojii sana jalatti bula jechaadha. Boojiirraas immoo hiikamuu jedhama. Akkam ta'etu hamboojii irraa namaa kaffalamu boojii sanarraa hiikamu namchi suni waan itti booji'ame sana yoo argame yoo iddoo buuse jechaadha. Karaa cubbuus immoo yoo laalle namni gatiin cubbuu yoo kaffalamuuf hin hiikama jechaadha. Kuni gadi fagaatee nu galuun isaaf jira jechaadha. Nuun galuu taanaan salphaan ta'u. Waaqayyo nuuf haa ibsu. Afurri Waaqayyo nutti haa dubbatu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Na kan biraa kafaltii akka ta'e eegi argine iddoo biraatti immoo theologically jedhum jechaan akka namoonni macaafa qulqulluu qo'atan hiikkatanittis immoo fagoo hin jiru kanarraa hiikkaansaa maalii fi fakkii jedhan immoo fakkii maaliiti jechuudha. Gatii kaffaluudhaan wanta tokko buufachuu jechuudha. Karaa biraa immoo fakkeenyaaf barataan tokko baratee qormaata yoo darbe digrii isaa yookiin sartifikeetii isaa wayim kifilii darba. Namni hojjetu wanta dhama'u sana ama'ee eegii dhama'ee booddee harka qullaa hin hafu. Maal ta'uun irra jira? Isaaf immoo wanti inni itti dhama'e suni kennamuuf jira. Kunis akka gatii kaffaltii jedhama. Namni hojjetu hojii isaaf gatii argachuun irra jira jechaadha. Kunis akkasitti hiikamaa jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kun kakuu heera keessatti egaa kanaaf wanta tokko deeffachuu jechuudha. Wanta bade sana, wanta dhabne sana, wanta aqee maalitti gale? Aqee idaatti gale sana idaa keessaa deeffachuu jechuun mataansaa gatii kaffaltii os gatii kaffalu ogis redemption isa jedhu yaada akkasii qaba jechaadha. Innaa sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo baay'eetti wanti kun katabamee jira. Mee obsaan na dhaggeeffattu. Egaa Qorontos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 20 hamma 19 kan jiru kakuu haaraa keessaa walii wajjin dubbisname maa jechuudha. Obboleessi keenya amma nutti dubbatu jettanii yaaddu ta'a. Yoo sagalee Waaqayyoo dubbisnu yaanni isaa nu ifuu danda'a. Yaanni isaa nutti balaq jechuu hin danda'a. Ahaa jechuu hin dandeenya. Mee sagalee Waaqayyoo gajabnee dhuma boqonnaa 6 isa duraati. Boqonnaa 6 lakkoofsa 19 fi 20 walii wajjiniin ilaalla jechaadha. Gara dhumaattiira. Akkanadha. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uusaa hin beektanii ree jedha. Dhagni keessan, dhagna jechuun boodii qaama keenya jechuudha. Dhagni keessan mana qulqullummaa hafuura qulqulluu isa isin keessa jiru ta'uusaa hin beektanii ree jedheetu. Hafuura kanas Waaqayyo biraa argattanii jedha. Hafuurri kun eessaa dhufe? Waaqayyo biraa argattanii. Egi jedhee booddee mana qulqullummaa hafuura isaas erga taatanii isin kan ofii keessanii miti.
Taadiyaas yoo ta'e jecha Waaqayyo gatiidhaan isin bitatee. Na dhageessu Waaqayyo maal godhe? Waaqayyo gatiidhaan isin bitatee. Yaa kanaaf guutummaan dhagna keessaniin waan inni ittiin galateeffamu hojjedha. Guutummaa dhagna keessaniin waan inni itti galateeffamu hojjedha. Maaliif? Isin gatiidhaan bitamtanii. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo nu biteera. Akkamitti? Ittuma fufnaa akkuma isinitti hime. Gooftaan nu biteera. Kun kan eenyuyyuu miti. Kan eenyuyyuu ta'uu hin dandeenye. Isa nu bitee gatii nutti kaffalee gatii nutti baasee gatii nutti baasee isa nu bitee isa nu dhuunfate kansaa kan nu godhate kansaati nuti. Gatiin bitamneerraa jechaadha. Isinii galaa obboloota obboleetti yaa firoottan koo isinii galaa gatiin kan bitamnedha. Eenyumti keessaniyyuu gatiitti baastanii wanta tokko egi bitattanii suuqiidhaa jechaadha. Nam tokko dhufee isinirraa fudhachuu barbaade laattanii hamma dandeessan loltu jechuudha. Hamma dandeessan ofirraa hifattu jechuudha. Hamma dandeessan mugguttu jechuudha. Hamma dandeessan hamma qabdan humna qabdaniin ofirraa ittistan kan kooti. Kan kooti maal gatii nan bitadhe mirga kooti. Natti darbuu hin dandeessu jettaniitu ofirraa loltu jechuudha. Nutis bitamneerra. Maaliin akka bitamne beektu miti? Dhiigaan, gidiraadhaan, salphinaan waan baay'ee keessuun kan bitamne. Kanaaf sagalee kana keessatti kanan agarra jechaadha. Hojii ergamootaa boqonnaa 20 gara hojii ergamootaatti yeroo deemtani boqonnaa 20 lakkoofsa 28 irrattis immoo sagalee Waaqayyoo yeroo Phaawulos ergamichi warra achi turani isa wajjiniin jaarsolii waldaa wajjiniin saa baay'ee yeroo baay'ee ture dhumarratti waan isaanitti dubbate sana dhaggeeffachuu dandeenya. Maal jedha 28 of eegaa jedha. Maayirraa of eegaa karaa hoolota Waaqayyoo warra hafuurri qulqulluun akka eegdaniif isin dhaabeefis eeggadhaa waldaa kiristaanaa isa Waaqayyo dhiiga tokkicha ilma isaatiin kansaa godhatee eegaa. Dhiiga eenyuun? Tokkicha ilma isaatiin. Waldaan kiristaanaa tokkicha ilma Waaqayyoo dhiiga isaatiin kan bitamedha. Ijoolleen Waaqayyoos dhiiga tokkicha ilma Waaqayyoon kan bitamanidha. Kanaaf eeggadhaa, eegaa jedha. Eegaa. Kan eeggachuu baannaan rakkisaadha. Dhugaan isinitti himaa hafuura Waaqayyoo keessa teessanii waa'ee gatiidhaan bitamu kana yoo yaaddanii diinni keessan iddoo jirutti firfira. Eenyunni inni ijaan hin argine garuu sin gowwomsaa karaarra sin jallisaa oolu. Hafuurri xuraan waa'ee dhiiga kanaaf, waa'ee bittaa kanaa, waa'ee Waaqayyoo fuula isaa duratti namaaf godhe kana yeroo yaaddanii diinni fuula keessanitti kukkufaa. Kanaaf mee yaadaa har'a maaliin akka bitamtanii, eenyu akka taatanii, akkamitti isaaf akka waamtanii. Waa'ee gatii kaffaltii kana, redemption isa jennu kana mee yaadaa har'a. Yoo kana hin yaannu ta'e salphaan ta'u jireenyi keenya. Otoo Yesus Kristos dhufee
gatii kaffaltiidhaan os ridiin otoo nungoonni ta'e nuyi mootummaa waaqayyo dhaaluu rakkisaadha. Gidiraa biyya lafaa kana jiru seexanni namarratti hojjeturraa monee darbuu rakkisaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gatii nuu kaffaleera. Gatiin kasitti kaffalamedha yaa obboleettii yaa obboleessaa. Tokkicha ilma isaa waaqayyo abbaan dabarsee laachuudhaan nu bite si bite. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf kana ilaalaa. Waldaa ijoollee waaqayyoo eegaa jedha sagalee Phaawulos eegaa. Inni kan biraa Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti walii wajjiniin ilaalla. Phaawulos dubbata ammas akkuma dura isinitti hime Phaawulos waa'ee gatiidhaan bitamuu kana bal'inaan yeroo inni dubbatu dhageenya. Efesoon 1:7 maal jedhaa? Akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabnaa. Furamuu dhiifama cubbuus qabnaa. Akkamitti? Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatti, karaa biraa kaffaluu isaatti. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gatiin nutti kaffalameera. Gatii attamii? Gatii dhiigatu dhangala'e. Karaa meeqa isinitti meera? Baayoloojii yeroo barannu or narsiingis yoratanii narsiing hoomii faa dhaqxanii yoo barattanii iddootti namoota gargaaranii dhaqna namaa keessaa bishaan kan ba'u os wanti hin taane kan ba'u karaa 11 dhaqna namaarra otoo laaltanii. Lakkaa'uusini tokko karaa ijaa imimmaan hin dhangalaa, karaa funyaanii hafuura ba'a, maannoo furriitu ba'a, karaa gurraas hin ba'a, karaa afaanis maaltu ba'a, gororatu ba'a. Mitire bobaa jalaanis bishaan dafqiyyaa bobaa namaa jala handhuura namaa keessa karaa har'uunas dafqiyyaa. Karaa lama immoo ilaalaa, karaa hin fincoofnaa garee bakkee baana. Mitire kun hundumtuu karaa miila keenyaas barruu keenya jalaan dafqa isadha. Amma foolii oolu caammaa keenya keessa kaalsii kan balleessu jechuudha. Maali dhagna keenya keessa wanti hin taane kan baa'u karaa 11dha. Burqee jechaadha. Yoo dhiqadhuu na baanne tortora jechaadha. Najaa jechaadha. Foon keenya immoo os gogaa keenya hin kukkutaa jechaadha. Maalin sinitti barbaada? Normally namni akkasitti dhagna isaa keessaa bishaan yaa'uu hin danda'a. Yesus Kiristoos gid akkas miti. Inni waraaname. Miilla isaa lamaan mismaaraan, harka isaa lamaan mismaaraan, mataa isaa irra immoo qoraattii, cinaacha isaa immoo maal godhani? Eeboodhaan waraanani. Dhagna isaa keessa dhiigatu burqe. Iddoo tokkotti maal jedha? Cinaacha isaa keessa bishaanii fi dhiigatu burqee jedha. Kun hunduu maali? Gatii kaffaluuf jechaadha. Qarshii otoo kaffalama ta'e qarshiin hin gangalata. Wanta akkasii miti. Amma biyya irratti iddoo tokkotti wanta haaraa uumuu fi biyya lafaa irratti namoonni tokko beekamoon ni kan ta'ani. Hinduu yeroo du'anii nama baay'ee sochoosu. Maaliif sirnaaf waan tokko jijjiiruudhaaf kan ka'e namoonni suni wareegamu. Yesus Kiristoos biyya lafaa nu dhaalchisuuf, mootummaa biyya lafaa kana nuti tottoshuuf otoo hin ta'in mootummaa waaqayyoo nu dhaalchuuf jedheetu nuuf wareegame.
wareegamuu jechuu dandeessu miti wareegame wareegamuudhaan nu bitee jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Du'a isaatiin bitamneerra. Karaa baay'ee egaa ilaalaa yeroo kana laaltanii gatiidhaan akka bitamne gatiin bitamuu. Nam tokkotu nu wareegame nuun immoo jireenya bara baraa akka dhaallu nu. Biyya lafarratti waan haaraa fiduuf akkan isinitti hime namoonni wareegamu. Ayyaantuun jiru wareegamuun isaanii wanta jijjiiramu kan fidu jiru namoonni tokko tokko. Yesus Kiristoos maal godhe gooftaan nuuf laate nuuf wareegeetu jireenya keenya keessatti isa hamaa ta'e haxxee ta'e isa Waaqayyoofis namaafis hin bitamne waan gaarii hin yaadne sana jireenya keenya jijjiire jechaadha. Jijjiire. Eeginni jijjiire booddeedha nuyi maal taane dammaqne hin dammaqne ifni maal akka ta'e barre karaan qajeeltoon karaan dhugaan karaan nama jiraachisu kam akka ta'e gargar foone baruuf illee carraasaa arganne galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaa obboloota gaafa Waaqayyo isin jijjiire gaafa Waaqayyo jireenya keessan keessatti isin bite inni kan isaa isin godhatee booddee fedha Waaqayyoof yaadni Waaqayyo jireenya keessan keessatti raawwata. Waaqayyo immoo Waaqaga iddoo hundaa kan jiru waan hundaa gochuu kan danda'u waan hundumaa kan beeku jechaadha Waaqayyo jechaadha. Ija keenyaan arguu kan hin dandeenye garuu jireenya isaa kan hubachuu dandeenye jireenyaan nurratti mul'achuudhaan kan danda'u jechaadha Waaqayyo. Innillee nu biteetu gatii nutti kaffaleetu wareega nutti kaffaleetu jechuudha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Efesoon irraa Galaatiyaatti immoo dabarraa hojii ergaa Phaawulos gara Galaatiyaa. Innis immoo boqonnaa meeqadha? Galaatiyaa 3:13 Galaatiyaa 3:13 hin ilaalla. Galaatiyaa 3:13 maal jedha? Kiristoos immoo nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaani abaarsi isa seerichatti nutti fiduu jalaa nu fureera. Seerichaan nutti fiduuf nutti dhufuuf kan ture abaarsa sana irraa nu fureera. Maal ta'e inni maal ta'eeti? Inni nuuf jedhee abaaramaa ta'uudhaan. Nuuf jedhee namni garafamu, namni waraanamu, namni du'u nama maal hojjetedha? Nama yakka hojjetedha. Nama cubbuu hojjetedha. Kanaaf otoo yakka hin hojjetin nuuf yakkamaa ta'e jechaadha. Waan isa abaarsisu otoo hin hojjetin nuuf jedhee abaarame jechaadha. Maaliif nutu wanta gaarii hin hojjetu. Nutu wanta gaarii irratti hin bobba'u. Nutu wanta gaarii wajjin hin jiraatu. Maaliif akka gaararraa hin jijjiiramna. Kana nu keessaa baasuuf jedheetu Waaqayyo iddoo keenya abaaramaa ta'e jechaadha. Iddoo keenya abaaramaa ta'e. Eegi abaaramaa ta'e booddee abaarsa isan seerichi nutti fiduuf jalaa isa nutti fiduuf ture sana jalaa nu fure yoos nu baase yookis nu hiike achi jalaa nu baase jedhee dubbata. Gatii nu kaffale moo gatii nu kaffale miti amma gatii nu kaffale jechaadha. Yesus akkasii sagalee Waaqayyootu dubbata. Boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irratti Galaatiyaa kana yeroo laaltanii deddeebisee dubbata. Warri Galaatiyaa yeroo baay'ee seera kana irratti gadi cimsanii lola guddaa gochaa turaniif yeroo isaaniitti Phaawulos irra deddeebi'ee akkamitti gatiin isaanii kaffalamee bilisummaa akka ba'ani, akka hurrii ba'ani, akka jijjiiramani, mootummaa Waaqayyoo keessatti akkamitti akka iddoo argatanii hin dubbata. Akkayna barri murameef sun yeroo guututti jedha.
barri murameef sun barri jira ture barri bira ga'uun irra barri murame yookiis kutame wayim akeekame barri suni jedha hamma ga'utti bara murameef suni yeroo guutetti garuudha waaqayyo ilma isaa ergee innis yeroo ergame dubartiirraa dhalatee seera jala galfame seera jala galfame dubartiirraa dhalatee seera jala galfame jedhe dubbata. Shan irratti olaaltanii inni warra seera jala jiran furuudhaaf nuyis ilmaan waaqayyoo taane akka guddifamnuuf kana godhe. Ilma waaqayyo ijoollee waaqayyo taane akka guddannu kana godheedha. Eenyu? Gooftaan keenya Yesus. Yoom barrisaa muramee yeroonsaa yeroo ga'u barrisaa eeggatee yeroosaa eeggatee dhufee nu furee jechaadha. Gatii nu kaffale. Ridim dinu godhee jechaadha. Yaa boqonnaa 4 lakkoofsa 4-5 nin dubbise. Tiitoorra simmoo yoo laalle boqonnaa 2 tiitoo dubbisuu hin dandeenya. Kunis ergaa Phaawulosi gara Tiitootti yeroo inni ergee Tiitoo boqonnaa 2 lakkoofsa 14 irratti maal jedha? Innedha seerarra daddarbuu hundumaa jalaa nu furuudhaaf seerarra daddarbuudhaaf hundumaa jalaa nu furuudhaaf saba fo'amaa warra hojii gaariitiif hinaafnee ofiisaatiif qulleessuudhaaf ofiisaa nuuf of kenne. Nufiisaa nuuf of kenne. Of laachuudhaan nu hiike nu fayyise jechaadha. Gatii kaffalu jechuun kan galanni waaqayyoof ta'u. Ameen jettanii? Ameen jedhaa malee gatiin isinii kaffalameeraati. Ameen jedhaa. Hojii nu hiikuuf. Nu ijoollee waaqayyooti. Kanaaf safuu qabna. Warri safuu hin qabne waaqayyo warra hin beekne. Har'a nyaanna, har'a dhugnaa, har'a nuti tola, har'a nuti bareeda, har'uma duunaa, har'uma banna warra miti. Nuti bara baraan jiraanna. Gatiin nutti kaffalameera. Waaqayyo kan nu kaffale. Qolaasiyaas boqonnaa 1:14 irrattis Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti baga nagaan dhuftanii Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 14 irratti immoo maal jedhaa? Ameen. Qolaasiyaas boqonnaa 1:14 Hallelujah. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerraa jedhee dubbata. Ilma isaa kanaan furamuu dhiifamuu cubbuus arganneerraa. Karaa eenyu? Karaa ilma isaa. Ilmi isaa eenyu? Yesus Kiristoos jecha. Maalirraa furamneedha? Cubburraa hiikamuu arganneerraa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Sana duwwaa miti. Ximotewos isa duraa boqonnaa 2. Ximotewos ergaa Phaawulos
isa dura boqonnaa lama lakkoofsa 5-6 otoo laaltanii lama 5-6 otoo laaltanii akkanadha. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabatee Waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha inni immoo Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha jedhee dubbata. Irraan deebi'a. Waaqayyo tokkicha inni gidduu dhaabatee Waaqayyoof nama walitti fidus tokkicha. Inni immoo eenyu? Kiristoos Yesuus isa nama ta'ee mul'atedha jedha. Inni furii namootaa hundumaatiif ofiisaa dabarsee kenne. Kunis yeroo isaatti dhugaa baafame jedhee dubbata. Kanadha gatiin kaffalamuu. Gatiin nuu kaffalameetudha. Nuti maal kan taane kan fayyine tola miti. Gatii fayyuu kana sagalee Waaqayyoo asirratti dhaga. Deddeebisee kan nutti himu jechaadha. Phexros isa duraa boqonnaa 1:18 irrattis immoo Phexros isa duraa Phexros 2 macaafa 2 qaba. Garuu isa duraa Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 18 maal jedha? Akka jireenyi keessan isa abboota keessanirraa isinitti darbe isa waa'ee hin baafne inni abboota keessanirraa isinitti darbe maal miti? Waan waa'ee hin baafnedha. Sana jalaa'edha. Wanta badu waan akka meetii yookiis warqiitiin akka hin furamneemin isiniyyuu hin beektuudha. Warqeef meetiin abboolii keenyarraa kan dhaalle suni inni nugu furuu hin danda'u jedhee dubbata. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa miti kan sin furee. Ani jenna miti abbaan koo, haati koo, firri koo, sanyiin koo jechuun dandeenya. Isaan miti kan furamtanii. Furamuun keessani maaliin hidheedha? Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isin isaan hin furamne. Maaliin furamne ree jettanii yoo addani? Dhiiga Yesuus Kiristoosiin furamtanii. Du'a gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin furamtanii. Maaliifi akka jireenyi keessan isa abbootii keessan irraa isinitti darbe. Isa waa'ee hin baafne sana jalaa wanta badu waan akka meetii yookiis warqiitiin akka hin furamne isiniyyuu hin beektu jedha. Garuu Kiristoos dhiigasaa isa gatii jabeessaan isin fure inni akka hoolaa muudaa yookiis xurii hin qabneeti jedhee dubbata. Galanni Waaqayyo. Irraan deebi'a wanta kana. Garuu jedha isin maal jechuusaati? Meetii fi hambiraan warqiin isin furre maaliree? Garuu Kiristoos dhiigasaa gatii jabeessaan isin fureera. Inni akka hoolaa muudaa yookiis xurii hin qabneeti. Xurii hin qabu, muudaa hin qabu. Dhiigni Yesuus qulqulluudha. Cubbuun hin kasasamu. Cubbuun hin yakkitani dhiiga Yesuus.
jireenya Yesuus yakkuu hin dandeessani. Yeroo tokko maal jedheera islaayyuu isin keessaa namni cubboo hojjetera jedhe naan jedhu jiraa jedhee gaafateedha nam tokkollee. Kanaaf inni xuriin qabu qulqulluudha. Qulqulluu dhiiga isaatiin nu butee jechaadha. Kanaaf qulqulluu dhiiga isaa kanaan maal gochuun nurra jira? Dhimma itti bahuun nuuf ta'a jechaadha. Waaqayyo nu gargaaru. Itti dhimma bahu, itti jiraachuu, ittiin baanee gallu nu barbaachisa. Yaa obboloota ani kanuman sinitti himaa. Gooftaan sina eebbisu. 19:18 hin dubbisee jechaadha. Macaafa Ibrootatti deebinee in ilaalla. Ibroota boqonnaa 9:12. Ibroota 9:12. Maal jedha? Kiristoos aarsaadhaaf dhiiga re'ootaa fi dhiiga jibootaa baatee otoo hin ta'in dhiiga ofii isaa dhangalaasuu isaatiin al tokko barabaraan gara iddoo isaa hundumaarra caalaa qulqulluutti ol gale nuufis fure barabaraa argate. Furee barabaraa argate jedhee dubbata. Fureen barabaraa harka eenyu jira yoo ta'ani? Harka gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos jira jechaadha. Gara deebi'ee isinii dubbisuu nan danda'a. Kiristoos aarsaadhaa fi dhiiga re'ootaaf dhiiga jibootaa jibicha beektu miti? Dhiiga jibootaa baatee otoo hin ta'in jedha. Isa miti kan inni baate. Dhiiga ofiisaa dhangalaasuu isaatiin al tokko barabaraan gara iddoo isa hundumaarra caalaa qulqulluutti ol gale nuufis furee barabaraa argatee jedhee. Furee barabaraa nuuf argeecha. Kanaaf gatiin bitamuuf jechaan kanadha. Mee jaraa kaa'uuf baasa amma ani gatiin bitanne ofiin jiraadha, ofiin kana godha, ofiin kanan fayyisa, hojii kootiin, hojii qulqullummaa kootiin, hojii gaariitiin yoo jettu ta'e asirratti gaa mee jedhaaka. Dandeessu miti. Gatiin isinii kaffalameetu furamtanii. Ijaa gatiin isinii kaffalame, ijaa furamtanii. Ijaa ijoollee waaqayyoo taatani waan gaarii hojjettu, yaada gaarii qabdu, karaa gaarii deemtu, jaalalaan jiraattu, nagaan baatu, nagaa buustu. Gatii jaan isinitti kaffalame. Amma isin ergamaa taataniitu malee ofii keessan of sin keessaa kan bahe hoom tokko hin jiru. Egi fayyinee booddee milikinni yookiis mul'anni nurratti jiru maa inni? Hojii gaarii akkam nuti ijoollee waaqayyo jaataaniif jechaadha. Ammas asirratti cimsee kan nutti himaa inni gatii nu kaffalameera. Gatiin bitamne jechaadha. Isa dhumaa yoo dubbisne mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:9. Mul'ata Yohaannis Mein ilaala sagalee waaqayyoo mein ilaala nu banna. Maal jedha? Lakkoofsa boqonnaa 5:9. Hallelujah. Isaan faarfannaa haaraa yommuu faarfatanii ati macaaficha fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan mul'atedha. Ati ofii keetii qalamtee gosa hundumaa keessaa
afaan hundumaa keessaa, nama hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bittee. Ameen jettanii? Eessa namni hafeeru jira? Ay abalu hafee abalu galeera yoo jettu ta'e natti hin fakkaatu sagalee kan hin caaltanii. Dhiiga isaatiin bitamne jechaadha. Haaleluyyaa. Irran deebi'a. Isaan faarfannaadhaan har'a yoo faarfatanii yommuu ati macaafichaa fudhachuudhaaf mallattoo isaas banuudhaaf kan mul'attedha. Ati ofii keetii qalamtee jedha. Ofii keetii maal taate? Qalamtee. Gosa hundumaa keessaa, afaan hundumaa keessaa. Irra deebi'ame? Afaan hundumaa keessaa, saba hundumaa keessaas namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bittee. Hallelujah. Namoota dhiiga keetiin Waaqayyoof bittee. Waaqayyoo keenyaaf, mootummaaf, luboota isaas akka ta'an isaan gootee, isaanis lafarratti mo'uuf jiru jedhaan galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaa kan itti moone lafarratti moone kan deemuu dandeenyu nuti eegi bitamneeti. Gooftaan nu bituudhaan kana akka godhee nutti dubbata. Egaa asirratti yeroo himugaa yaadni isaa guutummaadhaan gatiin bitamu jechuun maali yoo jettani Kiristoos Iyesus sagalee kanarratti maal nu agarsiisaa deebisee kan nutti himu gatiin kaffalamuusaa nutti dubbata. Gatiin kaffalamuudhaan gatiin fayyina keenyaa akka bahe idaan akka nurra hin jirre nu agarsiisa jechaadha. Kana duwwaa otoo hin ta'in idaan sagalee seera keessa jiru kaakuu moofaa keessatti kanan goone kanan hojjenne kan jedhu fuula Waaqayyoo duratti nuun kan nu kasasu sana inni gatii sana kaffalee dubbii keenya nurraa cufuudhaan maal nu godheera jechaadha. Nuufi amma legalitii isa jedhan jira miti. Nuufi fuula Waaqayyoo irratti beekamoota akka taanee dhiyaannu nu gargaareera jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana nu agarsiisa. Kanaaf yoo obbolootaa kana eegi barree booddee cubbuu keenyaaf gatiin akka kaffalame. Akka nurraa haqame cubbuun eegi barree baaddee nuti amma seeraan fuula Waaqayyoo duratti qulqulluudhaan baane qulqulloofne baane galleechaadha. Achi booddee maal taane namootaaf Waaqayyo wajjiniin ijaa namni araarame nuti mana Waaqayyoo keessatti warra cubbamoota warra karaarraa jallatani warra badanii argini gara laafnaaf malee garaan keenya isaan irratti hin cimu. Lapheen keenya isaan irratti hin cimu. Maaliif hammam cubbuu keessa jiraachuun rakkina guddaa akka ta'e beekna. Rakkina kana immoo Kiristoos ofiisaa gidiraa keessa galee dhiphina keessa galee kaffaluudhaan gatiitti kaffalee akka yaadannoo godhannuuf akka nuu galuuf nu agarsiiseera. Kanaaf amma biyya lafaa keessa warra jiran diinni waan baay'ee isaan irratti hojjechuu kan jiru jaroota sana yeroo yaannu hin gaddinaaf garaa laafnaaf jechaadha malee isaan irratti garaan keenya hin cimu. Waaqayyo nu gargaaru. Gatiin akkasii kaffalame hin amantu. Eegiin amantu ta'e yaa Gooftaa gatii naa kaffalte kanaaf ani waanan kaffalu hin qabu. Garuu singalateeffadha jechuudhaan amma na wajjin hin kadhattu jechuudha. Gara Waaqayyootti yaada keessan qalbii keessan kaastanii ati burqaa jireenyaa koonaa taateettaa fannoo irratti naa diramteettaa gatii koonaa kaffalteettaa waanan sii kennu hin qabu. Garuu galatoom jechuudhaan hin galateeffannaa. Amma gatiin naa kaffalameeraa yaa gidiraa yaa cubbuu yaa biyya lafaa anarratti aangoo hin qabdu humna hin qabdu deeminarraa jechuun dandeessu. Ani gatiin kan bitame kan Kiristoos. Lubbuun koo
Afurri koo, foon koo, jireenyi koo hundinuu isaan bitameera. Eessayyuu hin dhaqu. Ani gatiin kan bitame hannam tokkooti jettanii Waaqayyotti of gashuudhaan harka Waaqayyoo keessatti of ilaaluun isin barbaachisa. Warri yaaddooftani. Yaanni keessan walii gadi rukutamu. Jireenyi keessan bitaa isinitti galu. Biyyi lafaa kuni kan siin joorsaa jiru yoo jiraattanii addaraa keessan sinin kadha gatiin bitamtanittu gara Gooftaatti deebi'aa. Gooftaan isin barbaada. Waa malee miti kan uumamtani Waaqayyo fedha isin irratti qaba. Waan isin irratti hojjetu qaba. Kanaaf injoonjayinaa injoorinaa deebi'aa gara Gooftaatti. Gatiinaa kaffalteetta yaa Yesus waan an godhuun qabu amma anis simachuu duwwaa amantiidhaan na barbaachisaa jechuudhaan qalbii diddiirrachuudhaan deebi'aa. Yaada keessan yaada garaa keessan jijjiirrachuudhaan deebi'aa. Gara Gooftaatti deebi'aa. Nagaa argattu. Inni jalqaba nagaadha. Araara. Dhiigni Gooftaa cubbuu hundumaarra na baraqa. Yohaannis boqonnaa tokko. Ergaa Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti. Dhiigni Yesus Kiristoos cubbuu hundumaarra nama dhiqeedha. Cubbuun kan mataa keessan sirrukutee sin kasasu yoo jiraattan Yesus Kiristoos anaaf du'eera. Gatiin koo naa kaffalame jechuudhaan meen kadhadha. Gatiin naa kaffaleera diinni koo na gidirsu, na rakkisu, bitaa na gashu, na aarsu, adiif gad na rukuchuun irra hin jiru jechuudhaan ofirraa hifadhaa. Yesus aan keessanii hin kadhanna. Yaa Waaqayyoo yeroo kana fuula kee dura warra jiran obboloota koo, firoottan koo, hiriyoota koo, abboollii koo hundumaa haadholii koo sitti dabarsee kenna. Maqaa Yesus Kiristoosiin kan isaan rakkisuu jiru garba isaan gochuuf jireenya isaanii keessatti kan isaan cinqu jiru akka isaan irraa fagaatu sin kadhadha. Akka ati isaaniif gatii kaffalte baranii kooluu sitti galuudhaan humna kee argachuudhaan deddeebi'uu akka danda'an ati isaan gargaaruun fedha kee ta'u. Yaa Waaqayyo hin dandeessa. Kanaaf sin kadhadha. Si harkan kaa ijaa kana gootuuf guddaan si galateeffadha. Maqaa Yesus Kiristoosiin kan isaan kasastanii mootummaa Waaqayyo aangoo Waaqayyo isaaniif kenne furuu Waaqayyo isaan fureera nu fureera oo furuma Waaqayyo isaaniif kenne kana isaan dhoksitee kan isaan rakkisuudhaa jirtu maqaa Yesuusin irraa fagaadhu. Yaa hafuura qulqulluu an hundumaa namaa ibsitu an hundumaa nama agarsiistu yeroo kanatti obboloota koo fuula kee jiran kana yaa Gooftaa isaan gargaaruun fedha kee haa ta'u. Isaan jajjabeessuun, isaan hiikuun, isaan cibsuun, isaan gaggeessuun fedha kee haa ta'u. Ijaa kana gootuuf guddaa si galateeffadha. Maqaa qulqulluun kee Yesus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa.